Guyyaa guddaadha guyyaan hidhaati ibaada gochaa dabarsiyaati. Eidul Mubarak halkan isaallee Eidul Mubarak milkiin isaati Eidul Mubarak akkaan guddoodha Eidul Mubarak tifadhu ati Eid. Eidul Mubarak Eidul Mubarak Eidul Mubarak Eidul Mubarak. Akkam jirtu hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga ayyaana Eid al-Adhaa bara 1446 nagaan geessan jedha. Adaamaa Broadcasting Service sagantaa addaa kanaan ayyaanaa fi misooma jechuudhaan gara kutaa magaalaa Adaabee aanaa Caaffeetti imaluudhaan ayyaanicha hoggansa aanaa Caaffee fi akkasumas qaamolee hawaasaa garaagaraa walitti babbaanii wajjin kabajuudhaaf kan nuti imalle. Egaa hanga xumura qophichaatti nu faana turaa kan jedhu qopheessaan qophichaan Jamaal Kadirii direct gochuudhaan ammoo Alamuu Hirphaa nu faanatti argama. Ogeessi kaameraa keenya ammoo Olifan Tasfaayit hanga xumuraatti nu faana turaa jenna. Guyyaa guddaadha guyyaan hidhaati ibaada gochaa dabarsiyaati. Eidul Mubarak halkan isaallee Eidul Mubarak milkiin isaati Eidul Mubarak akkaan guddoodha Eidul Mubarak tifadhu ati Eid. Eidul Mubarak Eidul Mubarak Eidul Mubarak Eidul Mubarak. Egaa ayyaana Eid al-Adhaa yookaan Arafaa bara 1446 sababeeffachuudhaan mooraa waajjira aanaa Caaffeetti argamneeti jirra. Akkuma argitan kana waajjirichi egaa seensa isaatirraa eegaleeti bifa hawwataa ta'een kan inni ol nama simatu haala mijataanis uumameeti jira. Kanuma irrattis haala waliigalaan nuuf ibsuudhaaf qaamoleen hooggansaa aanittii fi akkasumas immoo qaamoleen hawaasaa yaada isaanii kan nuuf kennan ta'u gama misoomaatiin immoo maal fakkaata kan jedhu egaa aanaan Caaffee kanarrattis ibsa kan nuuf kennan ta'u jechuudha. Hooggantoonni aanittii hanga xumuraatti nu faana turaa jenna. Mee dursarratti haala moggaasa maqaatirraa eegalee aanaa Caaffee yeroo jedhamu maalirraa moggaasni isaa kan dhufuu danda'e kan jedhu irraa eegalleeti. Achumaanis egaa carraawwan misooma aanaan Caaffee qabdus kan nuuf ibsan ta'u jechuudha. Hooggantoonni aanichi dursarratti maanguddoonni aanaa keessatti argaman eebbaan saganticha kan nuuf saaqanii akkuma aadaa Oromoo duriitti eebbaan saganticha nuuf saaqanii kallattiinumaan gara sagantichaatti kan seennu ta'a. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ayyaana Eid al-Adhaa kana Rabbi nagaan nu haa ga'u. Ayyaana guddaadha. Egaa amantaa musliimaa biratti ayyaanni Eid al-Adhaa kuni ayyaana namni yoo qalbeeffateetiin kabaje itti waan hundaa xurii ofirraa dhiqu. Ayyaana akkasii ayyaana kabajanneetiin gaafsan itti qulqulloofne waan fuulduraaf immoo waan gaarii malee waan badaarraa of daangessinu Rabbi nu haa taasisuu jedhan hunda. Hayyee inni bishaan nuuf falcha. Inni bishaan nuuf falcha. Inni bishaan nuuf falcha. Waaqni nagaan bulchee nagaan na oolchu. Dogoggoraan na oolchu. Ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana itti badhaannu ayyaana itti gammannu nu haa ta'u. Waaqni biyya keenyaa biyya nagaa biyya tasgabbii nu haa godhu. Ayyaana kanas bilisaan dammaqinaan gammachuudhaan waan itti kabajnu nu haa taasisu waan hanqatee Rabbi itti haa guutu. Hayyeeni bishaan nuuf falcha. Hayyeeni bishaan nuuf falcha. Hayyeeni bishaan nuuf falcha. Waa'ee nagaan nu oolchu nagaan nu haa bulchu. Daafi sababii nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Kinoo ayyaana kana magaalaa Adaamaa aanaa Caaffee keessatti kabajnaa waa'ee ayyaana kana nagaan nu haa baasu. Ayyaana gaarii nu haa godhu. Waliin nu haa jiraachisu. Akkuma wal geenye kanatti nageenya walitti nu fide kanatti nagaa nu haa godhu. Nagaa. Egaa ameen jennee irraa eebbi maanguddoota akka hapheetti nutti haa qabatu itti fufna. Hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaana Eid al-Adhaa sababeeffachuudhaan sagantaa aanaa Caaffeetti qopheeffannee isin biraan ga'uu keenyatti fufna. Mee haala waliigala aanichaa immoo nuuf ibsuudhaaf bulchaa itti aanaan aanichaa turtii nu faana kan taasisan ta'u turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Tole bulchaa itti aanaan aanaa Caaffee obbo Araarsaa Dhugumaa Namaddiitti argamu. Mee akka waliigalaatti Caaffee yeroo jedhamu aanaan Caaffee egaa moggaasa ishee maalirraa kan isheen argatte carraawwan investimentii fi akkasumas misooma aanittiin qabduu fi haala waliigalaa aanittiin ittiin beekamtu nuuf ibsame. Baga nagaadhaan ayyaana Arafaa 1446 nu ga'ee isin ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan aanaan Caaffee akkuma beekamu
Maqaan kun erga magaalonni riifoormiidhaan hojjetanii boodaan hundeeffame yoo ta'u, caffeen duraanuu sulula Qiinxamaa iddoo lafa jiidhaa iddoo horsiisa loon uummata Oromoo fi itti horii ofii bobbaafatanii lafa caffee jiidhaa namni itti aara galfatu waan ta'eef kanarraa ka'ee hundeeffamni maqaa aanaa kanaa aanaa caffee jedhamee yeroo ammaa bal'inaan beekamee sochii gama hundaan taasisaa kan jiru ta'uusaa dursee ibsuun barbaada. Tole egaa mallattoo milkii fi badhaadhinaati jechuun ni danda'ama. Egaa akka isin ibsitanitti caffee jechuun kanaaf Oromoon waa hedduu jiidhinsa qabuun kan inni caffee jedhu. Egaa aanaan caffee akkuma maqaa isii moggaasa maqaa ishii carraan misooma isiin qabdu muumee maalinni warreen aanaa caffee maal akka taate hubachuu barbaadaniif ibsame. Hayyee aanaan caffee akkuma beekamu waggoota muraasaas iddoo muuxannoo giddugaleessa bulchiinsa aanolee magaalaa ta'ee turee jira. Kana kan mirkaneessu waan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf sundura aanaan caffee teessumni lafa ishii ba'aa magaalaa Adaamaa tiin daangeffamee argamu yoo ta'u, bal'inni iskeer meetira 40,828 heektaraa yoo ilaalamu, baay'inni uummataas yeroo ammaa kana gara uummata 65,000 olii ta'a jedhamee ilaalamaa jira. Haalli aanaa caffee jiraattota mijataa kan ta'e sabaaf sablammiin kan keessa jiraatu namni hunduu wal jaalalaan kan keessa jiraatu ta'a. Kanaafuu gama biraatiin aanaan caffee wanni hawwataa isa taasisu warshaalee hedduu jijjiirraa sharafa biyya alaa teekinooloojii fi simannaa humna hojjetaa bal'aa kan qabatu yoo xiqqaate warshaalee hedduun hojjetaa 10,000 ol kan of jalatti qabatee jirudha. Karaa binaatiin aanaa caffee adda isaa taasisu gabaan guddaa Baarentuu jedhamee beekamu giddugala gara bahaa kanaan uummanni keenya irraa fayyadamu aanaa kana keessatti argama. Kana malees bu'uuraalee misoomaa mijataa daandii asfaaltii, daandii koobilii, daandii keessaa fi iddoo biqiltuudhaan miidhage mijataa kan ta'us aanaa kana keessatti argama. Kan biraa dhaabbileen adda addaa dhaabbileen amantaa waliin ta'uudhaan dhaabbileen hundinuu obbolummaa fi ilaalama jaalala irratti hundaa'een kan waliin jiraatanii fi kan waliin ayyaana adda addaa illee kabajatan ta'uunsaa aanaa caffee adda taasisa. Sirni bulchiinsa aanaa caffeedha. Akkuma aanota magaalaa Adaamaa keessa jiranii beekamaadha. Iddoo wiirtuu muuxannoo ta'ee yeroo hedduu naannolee irraayis godinaalee irraayis namoonni hedduun ilaalanii jiru. Kanaan taasisu immoo misoomaan kenna tajaajilaa fi inisheetivoota adda addaan duratti bahee jira jechuudha. Hirmaannaa uummataatiin waan hedduutu jira. Kanaaf industiroonni, inisheetivoonni, misoomni manneenii, reegulaayizeeshinii jechuu kooti giddugalli gabaa fi haalli nageenyaa isaas tasgabbaa waan ta'eef caffeen gama hundaanuu wiirtuu kenna tajaajilaa fi rakkoo bulchiinsi gaarii itti hiikamu waan ta'eef uummanni keenyas kana beekee tumsa armaan dura nu gochaa ture itti fufuudhaan tajaajila argachuu akka danda'u gamanumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Tole galatooma obbo Araarsaa Dhugumaa itti aanaa bulchaa bulchiinsa aanaa caffee yaada nuuf laattaniif. Egaa ayyaanaa fi misooma jechuudhaan ayyaana egaa sagantaa addaa aanaa caffeetti qopheessinee isin biraan ga'uu keenya itti fufneeti jirra. Hooggantoonni aanitti akkasumas immoo hojjettoonni fi qaamoleen hawaasa adda addaa egaa nu faanatti argamu. Dhimmi ayyaanaa fi misooma irratti yaada waliif jijjiiruudhaaf ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Egaa akkuma argaatii jirtan kana bifa hawwataa ta'een egaa uffata addaatiin midhaagamanii faayamanii tajaajila kennaati akkasumas immoo ayyaanicha kabajaatii walii wajjin kan jirani. Isaan keessaas dubbisna kan yaada isaanii isin biraan geennu ta'a hordoftoota keenya turtii gaarii. Tole galatooma egaa qaamolee hawaasaa bakka bu'uudhaan tajaajila kennaa jiran keessaas egaa kan dubbifnu ta'a amma mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanirraa eegalaa dursarratti egaa baga geessan achumaanis. Aamin baga walumaan geenye maqaan kiyya Jamaal Muhammad jedhama. Afyaa'ii mana marii aanaa caffeeti. Tole egaa haalli hawaasni aanaa caffeetti walii wajjin jiraatu sablammoonni hordoftootni amantaalee adda addaa walii wajjin jiraatu maal fakkaata? Kanarratti egaa aanaan caffee akkamitti ibsama? Akkamittis ayyaanota garaagaraa wal wajjin kabajamee kan jedhu yaada nuuf kenna.
Okay. Aanan caffee egaa sabaaf sallammii hedduutu keessa jiraata. Sabaaf sallammii humna adda addaa qabu, qabeenya illee humna adda addaa qabu. Abbootiin qabeenyaa as keessa jiru. Dafqaan bulaan as keessa jira, daldalaan as keessa jira, qotee bulaan as keessa jira. Amantaalee adda addaa kan kabajan illee asuma keessa jiran jechuudha. Amantaalee adda addaa kan qaban. Egaa yeroo ayyaana kabaja ayyaana kana amantaaleen kun hundinuu wal kabajaan ayyaana walii kabajanii jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne ji'a Ramadaana keessa amma sagantaan aftir as keessatti uumamee ture. Ummata musliimaa qofaa miti. Ummanni amantaa kiristaanaas hordofan waliin asumatti galgala san haala ho'aadhaan as keessatti kabajaa turre jechuudha. Ammas ayyaana Arafaa kanallee asitti yoo kabajnu ummata irra caala nama amantaa biroo hordofaatiin hin jiru jechuudha. Kanaaf ammanni aanaa caffee wal ammataadha, wal jaalala qabaa, waliin jiraataa, ummata wal ammatee homo hundaanu nageenya ofii kabachiisuu irratti illee hojii misoomaa irratti waliin hirmaatu irratti illee homo hundaanu ummata wal ammatee tokkummatu nu baasa. Yoo tokko taanee osoo amantaa waliin qoonne, sabaa waliin qoonne, tokko taanee amantaa keenyas waliin kabajanne, aadaa keenyas waliin kabajanne, nageenya keenyas waliin eegganne, yoo waliin jiraanne kana caalaa guddachuu dandeenya jedhee ummata amantaa kana qabu jechuudha. Uummanni aanaa caffeedha. Tole galatooma. Egaa achumaanis ergaa baga geessanii qabdan achumaan dabarsa. Ergaa baga geessanii ummata musliimaa hundaaf ka aanaa caffee keessa jirus ta'ee ka magaalaa Adaamaa keessa jiru akkasumas ummata musliimaa kan Itoophiyaa keessa jiruu fi kan ala jiru hundaanuu baga ayyaana Arafaatiin isin ga'ee. Ayyaanni Arafaa kun egaa ayyaana qulqulluu, ayyaana kabajaa kan itti immoo adda keenya odoon ta'in hiyyeessallee ittiin yaadannee hiyyeessillee gaafsan nu wajjin quufee gammadeetiin oolu rabbi nu haa taasisu hundaafuu jedha. Tole galatooma. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi tajaajila jechuudha. Aanaa caffeetti ayyaana Iid al-Adhaa kabajaatti kan nuti jirru. Qaamolee hawaasaa, ogeessota, waajjiroota akkasumas immoo hooggantoonnis nu faanatti argamu. Kanumas egaa yaada isaanii isin biraan ga'uu keenya itti fufna. Ogeeyyiin immoo maal jedhan tajaajilaa fi ayyaana akkamitti wal simsisaniiti gaggeessan kan jedhu egaa nuuf ibsu turtii gaarii. Guyyaa guddaadha guyyaan idaati ibaada gochaa dabarsiyaati. Eidul Mubaarak. Halkanis allee. Eidul Mubaarak. Milkiin isaati. Eidul Mubaarak. Akkaan guddoodha. Eidul Mubaarak. Tifadhu ati ciid. Eidul Mubaarak. Eidul Mubaarak. Eidul Mubaarak. Eidul Mubaarak. Tole egaa dursa irratti maqaa kee fi gahee kee nuuf ibsitaa achumatti egaa ayyaanaa fi misooma akkasumas ayyaanaa fi tajaajilli siif maal hiika maalii qabu hariiroo akkamiis walii wajjin qaban kan jedhume yaada kee nuuf kaasa. Ayyee maqaan koo Asaffaa Abbabaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanaa caffeeti. Ayyaanni sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa iddoo kanatti kan wal geenye tokkoffaa ayyaanni fi misoomni yookiin tajaajilli fi misoomni aanaa fi fuula tokko jechaadha. Yoo misoomni jiraate namni ayyaana kabaja, yoo ayyaanni jiraate namni misooma immoo jaalata. Keessattuu ayyaana kana sababeeffachuudhaan hordoftoonni amantaa musliimaa hundi guutuu addunyaarra jiranii fi aanaa caffee keessa jiranis baga geessan baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Misoomanis ol qabatee aanaan caffee aanota 19 magaalaan Adaamaa qabdu keessaa bifa addaa kana ishii godhu immoo waan lamatu jira jechaadha. Tokko aanaa baadiyyummaa of keessaa qabdu gara magaalomsuutti deemaa jirtu. Tokko immoo aanaa daldalaa yookiin uummata magaalaa of keessaa qabdu wal simsiisuuf karaa itti deemaa jirtuu fi inni biraa immoo humnaan bulaa yookiin qaamni hojjetu aanaa kana keessatti hojjetee xaarratee karaa nagaatiin aanaa kana keessaa gara mana isaatitti kan galu kuni adda ishii taasisaa jechaadha. Kanaaf nutis akka aanaa caffeetti waan hundaaf qophaa'aa ta'u, tajaajila uummataatiif qophaa'aa ta'u, misoomaaf qophaa'aa ta'u, nageenyaaf qophaa'aa ta'u, lammii wal wajjin jiraatu uumuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya anaaf kanaa jechaadha. Aanaan caffee aanota hundaan iddoowwan garagaraas turreerra aanota hundaan addaa jechaadha anaaf aanaan caffee. Kanaaf ammas uummanni aanaa caffee uummata karaa nagaa barbaadu, uummata hojii misoomaa barbaadu, uummata daldalatee buluu barbaadu, uummata hojjetee buluu barbaadu waan ta'eef gama kanaan carraa kanaan aanaa caffeetti yoo dhufan daldalaanis ta'ee hojjetaan karaa harka keenya bal'ifnee simannuun uummata magaalomsuuf itti deemnuu fi
akkasumas hojjetaan keenyas tajaajila iddoo tokkootiin wal qabatee kenna fooddaa tokkootiin wal qabatee karaa amma argitan kanaan qophaa'ee uummata ofii tajaajiluudhaaf kan itti qophaa'e ta'uusaa carraa kanaan isin beeksisuun barbaada. Tole galatoom. Egaa mana keessan teessanii ayyaana kabajachaa nyaachaa dhugaa nu hordofaatee akka jirtan abdiidha qabna. Adaamaa Broadcasting Service qophiileen ayyaana isin biraan gahaati jiru itti fufaniiti jiru. Amma qophii addaa egaa ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi tajaajila jechuudhaan gara aanaa caffeetti imaluudhaan isin qaqqabsiisaa jirudha kan hordofaatii jirtan. Hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service itti fufnaa egaa akkuma amma na duubaas asuma namaddiis argaatii jirtan dallaan aanaa caffee akka waliigalatti bu'uuraan isaa hawwattummaan isaa kan addaati. Kunis egaa mataa isaatiin dursa irratti tajaajilamtoota ofitti hawwateeti. Iddoo gaarii iddoo hojii gaarii bijeessuudhaan wal qabateeti kan inni mul'atu. Kanarratti egaa kun akkamitti dhufuu danda'e kan jedhus egaa yaada isaanii itti deebuudhaan obbo Araarsaa Dhugumaa itti aanaan bulchiinsa aanaa caffee kan nuuf ibsan ta'uu egaa iddoo hojii tajaajilaaf mijataa taasisuu, hojiidhaaf mijataa taasisuu, hojjettootaaf akkasumas immoo tajaajilamtootaaf hawwataa taasisuu keessatti hojiin adeemsi keessa darbamaatii ture as gaame maal inni kan jedhu yaada isaanii nuuf qoodu. Egaa obbo Araarsaa isinitti deebi'eetii jira. Mee kanarratti immoo waan nuun jedha. Ayyee ulfaadha. Amma sirra deebinee baga ayyaana Arafaatiin isin ga'ee baga waliin geenye jechuun barbaada. Taansee akkuma beekamu magaalaa Adaamaa aanaan caffee iddoo kenna tajaajilaa muuxannoodhaan fuulduratti ba'e jedhee duratti meetan jira. Iddoon kun akkuma isin ilaaltan hojjetaadhaafis ta'ee tajaajilamaadhaan mijataadha. Gamoo nama hojjetaan keessatti tajaajilaa jiru kun gama tokkoon ayyaana kabajaa, gama tokkoon immoo maamila isaa tajaajilaatii hojjeta. Ammaaf kenni tajaajila keenya ammayyaa ta'ee wiirtuu yookaan immoo kenna tajaajilaa foddaa 8tti adda bahee jira. Waajjiraalee wal fakkaatan kilaasteraan iddoo tokkotti tajaajilaa jiru. Abbaan dhimmaa deddeebii fi burjaajii tokko malee deebii gaaffisaa iddoo tokkotti akka argatu ta'amee jira. Kanneen keessaa ammaaf maskootiin 6 yookaan foddaa 6 jedhu online ta'ee hojii eegalee jira jechuudha. Foddaan 8 kennamee foddaan 80ffaan faayinaansii fi baankii waan ta'eef innis haalli mijataa jira. Kanaan wal qabatee itti quufinsi maamilaas baay'ee gaarii rakka jiru qorannee ilaallee itti walii gallee jira hojjetaa wajjin. Kan biraa hirmaachisummaadhaan wal qabatee akkuma isin agartan wanaan kun waan hedduu of keessaa qaba. Naashinaal ID'n asitti kennama. ID'n jiraataa asitti kennama. Kenni tajaajilaa 8 asitti kennama. Uummanni hirmaatee gamoo kana fakkaatu, galma walgahii kana fakkaatu, foonaa kana fakkaatu ijaaree nutti kennee jira. Haa ta'u kana yoo ilaallu uummaticha kabajuun uummatichaaf haqa isaa deebisuun hin barbaachisaa jechuudha. Hanfoonaa kana ala jirus waan hedduu jira. Iddoon oolmaa daa'imman hawaasaa, manni qorichaa guddaan hawaasni itti fayyadamu, inisheetifoonni adda addaa qonna magaalaa keessatti shoora guddaa taphatan, industiriin godoo xixiqqaa fi guddubaleessaa, oomishni zayitii, oomishni daakuu fi kanneen biraa banamanii gabaa tasgabbeessuu keessatti iddoo guddaa qabu. Bu'aa qonnaatiin wal qabatee iddoon gurgurtaa mijatee jira. Aannan, killeen, lukkuun, hoolaan gabaatti bahee jira jechuudha. Kuni nuuf jijjiirama guddaadha. Yoo hojjanne jijjiiramni akka dhufu, yoo hojjanne uummanni keenya amanee akka nurraa fudhatu arginee jira. Nageenya daandii fi karaa kabachiisuu keessatti dhimmoonni koriidariidhaan wal qabatan uummanni gamoosaa, manasaa, morgeejii gurguddaa diigaa jira jechuudha. Fedhii isaatiin kuni waan nuti hojjannu waan mul'atuuf. Waan nuti hojjannu kan hin mul'anne odoo ta'e uummanni nurraa fudhatu jechaadha. Gara biraatiin uummanni dinagdee biyya isaa cimsuuf gibira isaa bira jiru dugugee kaffalaa jira jechuudha. Kun uummatichaaf galata guddaadha. Dirqama isaa baree mirga isaa eegsisee biyya isaa keessa lammiin akka lammiitti jiraachuun jijjiirama jennee lakkoofnalti. Galatooma isinitti deebi'a gara booddee immoo egaa hawaasni immoo maal jedha tajaajila isin kennitan irratti kan jedhu immoo yaada isaanii kan nuuf ibsan ta'u ammas turtiin keessan nuuf aanaa ta'u hordoftoota keenya. Guyyaa guddaadha guyyaan idaati ibaada gochaa dabarsiyaati. Halkan isaallee milkiin isaati akkaan guddoodha.
فدواتي عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. Tole galatooma mee maqaa keessanii fi eessa akka jiraattan nuuf ibsaa. Maqaan koo Dajanuu Sheetuun jedhama. Jiraataa aanaa Caffeeti. Tole egaa akka aanaa kanatti tajaajilli kennamuu fi hojiilee misoomaa aanichaa akkamitti ibsitan mee akka jiraataa tokkotti? Akka jiraataa tokkotti tajaajilli asitti kennamu si'aatinaan bilisaan deddeebii malee kennamaa jira. Kanan nan hubadhaa. Achuma keessatti foddaawwan amma banamanii hojii jalqaban keessatti immoo namni hundinuu karaasaa eeggatee bakkee barbaadetti sa'a barbaadetti dhimma isaa raawwatee akka deebi'utti taasifamee jira. Kuni baay'ee nama gammachiisa. Tole maaltu immoo haa fooyya'u jettan gara fuulduraatti osoo kun kana ta'ee gaariidha jettanii egaa achumaanis ayyaana kabajaatii jirra. Ayyaana Idaladaa egaa bara 1446 bifa addaatiin kan asitti kabajaatii jirru kanarrattis immoo yaada keessa. Akka waliigalaatti musliimaa obboleewwan teenyaaf baga ittiin geessan baga gammadaniin jedha. Kanuma keessatti akkuma beekamu foddaan amma banamee tajaajila kennaa kan jiru keessa kan ammaaf kan hin jalqabamne dafee akka jalqabamu akka baankiin yoo as jiraate dafee namni gara biraatti osoo hin deemin qarshii asuma baasee asuma tajaajila argachuu danda'a. Waan akkasii waan hafe dafanii guuttatanii tajaajila guutuu ta'e in arganna jedhee tan abdadha. Galatooma. Sagantaan ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi tajaajila jechuudhaan aanaa Caffeetti imaluudhaan isin biraan ga'aatii jiru akkuma itti fufetti jira. Hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service egaa hojii waliigalaa hoogganuu kallattii kaa'uu gamaggamuu egaa qorachuu fi dhimmoota kanneen biroo tarsiimoowwan dabalataas bocuudhaan wal qabateeti inisheetiivota burqisiisuus dabalateeti. Paartiin egaa gahee olaanaadha kan inni bahatu. Kana keessatti egaa waajjirri paartii badhaadhinaa aanaa Caffee akkamitti immoo gahee isaa bahataati ture. Bu'aaleen gahee bahatameen dhufan immoo maali kan jedhu nuuf ibsuudhaaf itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Caffee obbo Yuusuf Shaafii namaddiitti argamu. Baga geessan dursa irratti obbo Yuusuf. Tole galatooma baga walumaan geenye. Tole egaa akka waliigalaatti hojii kana hoogganuu kallattii kaa'uu gamaggamuudhaa fi bu'aaleen argaman akka dhufan gochuu keessatti haalli waajjirri paartii badhaadhinaa aanaa keessanii bahataati ture maal fakkaatamee nuuf ibsa. Tole galatooma duraan dursa baga ayyaana Arafaa waggaa 1446 nu ga'e ittiin nu ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan guyyaa irraa sagantaa ayyaana sababeeffachuudhaan Adaamaa Broadcasting sagantaa kana qopheessitanii aanaa keenyatti argamuu keessaniif maqaa kootii maqaa waajjira paartii aanaatiin ulfaadhaa galatooma jechuun barbaada. Kanaaf akka aanaa keenyattis waajjirri paartii keenyallee hojiileen misoomaa kun akka isaan milkaa'aniif uummanni yaadan gar tokkotti dhufee ilaalcha wal hubannaa qabaatee tokkummaa ilaalchaa akka jiraatu waliin jireenya hawaasaa aadaan duraan duudhaan qabsuun daraakkiin dagaagachuu keessatti hojii bal'aan hojjetamee jira. Kana hojjechuu keenyan keessattuu amantaalee wajjin wal qabatee akkuma aadaa keessa dhufte keessatti uummanni aanaa keenyallee ayyaanota garagaraa irratti waliin hirmaatee kabajaa ture. Yeroo ayyaana Faasigaas uummanni musliimallee waliin hirmaatee aadaa waliin cimsachaa tureera. Kanaaf iddootti kan isaan dhaqee waliin qulqulleessuudhaan waliin miidhagsuudhaan ayyaana mijeessuudhaan gaafa ayyaana Iidallee akkasumatti waliin ba'e uummanni kan iddoo san qulqulleessee waliin akka kabajamu godhee jira. Akkuma reefillee ka'aa ture san ayyaana soomaa wajjin waliin sooma hiikuudhaan waliin kabajaa ture. Kanaaf akka paartii kanaatti uummanni ilaalcha akkanaa waliin qabaatu waloo akka qabaatu biyya takkittii qaba. Biyya kana waliin akka tiifatuuf hojiin bal'aa hojjetameera. Hojjechuu keenyaan hojiilee misooma irratti bu'aa gurguddaa argannee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kaafne dhimmoota qaala'insa jireenyaa iddoo olaanaa qaban keessa inisheetiiviiwwan aannanii kan lukkuu garaagaraa iddoo isaa hojjennee oomisha keessa oolee kan galteellee galee amirraan dhamachaa jirru jira. Kanaaf kun jiruuf jireenya uummataa fooyyessuutti iddoo olaanaa kan qabu ta'uu isaati. Inni kun inisheetiivii fayyaa hawaasaa wajjin wal qabatee hawaasa fayyaa qabutu misooma fillee ta'a. Amantii fillee hordofuu danda'a jechuudha. Fayyaa waa hundaafuu bu'uura waan ta'eef kanarraan ka'e inisheetiiviiwwan mana qoricha hawaasaa jennee hawaasa keenyaaf gatii salphaan mootummaan dhiyeessee hojjetuuf ijaarree xumurree jira. Inni kun daa'imman dhaloota boruu ta'an akka waan gaarii guddataniif iddoon turtii isaaniillee ijaaramee fi kan hawaasa hodhumna qabu iddoo humna qabutti geessatiin ijoollee isaa bashannansiisa akka humna hin qabne akka jigeeffatuuf kana fakkaata kan hojjenne ta'uu isaati. Inni kun hojjetaan mootummaas hojjetaan takka sababa hojjettuu dhabuutiin daa'ima rakkattee hojii sirraa akka hin banneef iddoon turtii daa'immaniillee hojjetaa mootummaas qophaa'ee fi asitti kana mijeessine. Kanaaf hojii kana kan hojjechaa turreera. Hojiilee bal'aa kanaaf irratti inni guddaan irratti xiyyeeffannu hawaasni hubannaa qabaate
hojjetan wanna qabaate abbaa dhimmaa isaanii akka tajaajilu akka seeraan keessummeessu misoomni hawaasni immoo gahee isaa akka inni bahu hojii bal'aa hojjeta. Agarsiisuun keessaa tokko gamoon agartan kun maallaqa hirmaannaa ummataatiin ummanni yaada kana gara tokko dhufu hubannaa argachuudha. Yaadaan fudhachuu isaatirraa kan ka'e hojii kanan wajjin hojjetaa kan ture ta'uu isaatii jechuudha. Tole egaa achumaanis ergaa ni dabarsitu gara fuulduraatti immoo karoorri gurguddoon akka anitti milkeessuudhaaf yaadame maal jedhu kan jedhus irra nuuf baatume. Tole kanaaf bara kana hojii bal'aa hojjannee jirra. Tokko ammallee hojii guddaa irratti xiyyeeffannu uummanni keenya nageenya biyya isaa fiduudhaaf wal hubannaan akka jiraatu, aadaan dimokiraasii akka inni dagaagu, aadaan wal danda'uu waliin jiraachuu hawaasa akka cimu hojii bal'aan ammas cimee kan hojjetamu ta'a. Inni kun biyya tana jijjiiruudhaaf akkuma biyya kamuu biyya badhaate biyya guddatte hiyyummaa keessa baate arguudhaaf ilaalchi isaa misoomuu qabaa jechuudha. An hojjedhee jijjiiramuu qabaa guddachuu hawaasni akka uummatuuf kan warra bal'aa qabannee hojjechaa jirra. Kan akkatti utuun immoo inni galiidha jechuudha. Hawaasni biyyi takka galii qabaatte misooma dhufuu danda'u. Kanaaf bara kana saanaan keenya galii hessaaba wajjin aanaalee magaalli qabu 19 keessa sadarkaa tokkoffarra jirra. Hanga ammaatti naannoo parsantii 107 argannee jecha kan warra keenya waggaarraa qabanneen kun ufuma hin dhufne jechuudha. Hawaasni keenya hirmaatee hoggansi keenya sadarkaa zoonii jiru mana mana socho'ee hawaasaa mariisee amansiisee akka inni dabalee galii galchuu kan godheedha. Inni kun rakkoolee bulchiinsa gaarii gurguddoo mana addeessaa jedhamu kan waggaa hedduuf magaalaa Adaamaa keessa jiraatee namni bakki ifaa seeraa hin qabne bishaan hin galle ifaa daandii mijaa hin qabne ture. Kana sirreessinee fi galiin guddaan achirra galee uummanni illee immoo kaartaa argatee abbaa qabiyyee ta'ee isirratti abboomee barbaadu ijoollee isaatiif wabii ta'uu ittiin liqeeffatee hojjechuudhaaf haalli kan baras kun illee itti fufaachuudha hojiin uummata misoomsuudha. Inni kun hojiilee misooma ammas jenne kan jiruu jireenya uummataa jiru wajjin isheetii wal qabatee ammas hojii bal'aa baratti aanu siin hojjenna. Kan hojii kana tajaajilaati rakkoo uummata keenyaa huruu akkuma eegalle kanaan hin calqabne malee hin xumurre waan ta'eef ammallee cimnee baratti aanusis kan warra gurguddoon keessaa isaan muraasa jechuudha. Tole galatooma obbo Yusuf itti fufna egaa sagantaan keenya gara xumuraatti deemaatii jira. Obbo Araarsaa Dhugumaa immoo ergaa xumuraa kan nuuf dabarsan ta'u egaa ergaa xumuraa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service akkasumas jiraattota aanaa Caffeetiif dabarsuu dandeessu obbo Araarsaa. Hayyee galatooma ergaan nuti dabarsinu bara 2017 hirmaannaa uummata keenyaatiin hojii bal'aa inaalamne hojjannee jirra. Kanaaf kun immoo qofa isaatti hooggansa yookaan hojjetan hojjechuu waan hin dandeenyeef hirmaannaa uummata bal'aa barbaadaa jechuudha. Akkuma bara darbee bara dhuftus karoora hojii bara 2018 keessatti hojjetaan keenya hooggansi keenya qajeelfama gadi bu'uu ciminaan fudhatee hojiirra oolchuu fi uummataan biraan gahuutu sarara jiraata. Hawaasni bal'aan immoo gama hundaan gama beekumsaatiin dinagdee fi gorsaan nu bira dhaabatee hojiiwwan keenya kan misoomaa kan nageenyaa fi kan siyaasaa nuti qopheessine akkan wajjin ta'ee milkeessu jechuu barbaanna. Bara dhuftu meebii filannoon isin gaggeeffama waan ta'eef uummanni karaa dimokiraasii fi dimokiraatawaa ta'een qofa kan filannoo gaggeessu akka ta'u filannoon keenyas karaa yaada mo'ataadhaan malee gara biraatiin ta'uun akka hin jiraanne uummanni keenya gamanumaa baree mirgaa fi dirqama isaa exercise akka godhu nutis hanga uummata tajaajiluuf dhaabannetti waan uummatichi nurraa barbaadu karaa si'aayinaa fi qophii guddaa qabuun uummati biraan gahuuf qophii gaarii godhaa jirra. Galatooma ayyaana gaarii isin haa ta'u ulfaadha jechuun barbaada. Tole galatooma ulfaadha. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi tajaajila jechuudhaan ayyaana Idil Adhaa bara 1446 sabeeffachuudhaan sagantaan aanaa Caffeetti qopheessine kan hanga ammaa hordoftan ture. Egaa saganticha qopheessuun isiniif kan dhiyeessan Jamaal Kadiri qaqqajeelchuudhaan ammoo Alamuu Hirphaanuu faana ture. Ogeessi kaameraa keenya Olifan Tasfaayeeti. Sagantaaleen Adaamaa Broadcasting Service kan ayyaanaan wal qabatan kanneen biroo itti fufuu hordofa. Turtii gaarii. Guyyaa guddaadha guyyaan idaati ibaada gochaa dabarsiyaati. Eidul Mubaarak. Halkan isaallee. Eidul Mubaarak. Milkiin isaati. Eidul Mubaarak. Akkaan guddoodha. Eidul Mubaarak. Tifadhu